Qophiin keenya kan istuudiyoomii Kaayiroo irraa isiniif dabru kana fakkaata. Istuudiyoomii magaalaa kamis isheetittiin isin dabarsaa barii bareentooti waliin turtii gaarii. Rorro saba keenya diddaaf ta'ee fincilee warreen nu dursee falmaa mirga Oromoo. Dhaggeeffattoota keenya istuudiyoo keenya Saawudii Arabiyaa magaalaa Kamis misheetitti argamu irraa seenaa kan isin dhageessisu ani barii bareentooti. Egaa qabsaawwan keenya 27ffaan irra isinii dhiyeessinu maqaan isaa Mahammad Guddaa jedhama. Maqaan dhaloota isaa Mahammad Ismaa'il Gadaa jedhama. Kan dhalate abbaa isaa Ismaa'il Gadaa fi haadha isaa Mariyyamaa Ibroo irraa bara 1992tti godina Harargee Bahaa Aanaa Qumbii Haroo Gurraattii Araddaa Qumbii Gohaa keessatti dhalate. Bara 2010tti mana barumsaa magaalaa Haroo Gurraattiitti argamu seenee osoo barachaa jiru bara 2015 keessa fincilli xumura gabrummaa guutuu Oromiyaatti dhoohee itti fufee jabaachaa dhufe. Yeroo inni hiriira kana akka bahanii master pilaanii Finfinnee dura dhaabbatan taasisuuf dargaggoota qeerroo magaalaa Minoo barsiisaa akkasumas mariisaa turetti uummanni hiriira mormii bahuuf xiyyeeffannaa waan hin qabneef rakkachaa ture. Sababni isaas uummanni Oromoo kan Qumbii jiraatan liyyuu poolisii Somaalee dura dhaabbachaa jiran waan ta'eef isaaf tola jechuun isaanii yeroo itti fudhate. Ta'us hubannoo uummataa fi dargaggoota magaalaa isaa sanii jijjiiruudhaan qeerroo Minoo gadi dhaabee ture. Hiriiraas akka bahan hamma tokko tattaaffii godhee miidhaa wayyaaneen karaa garaagaraatiin godhaa jirtu kana hamma tokko ofirraa ittisuuf dargaggoota walitti qabee hiriira baasaa ture. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo harkuma isaaniitiin halluu sadeen jechuunis halluu diimaa, halluu magariisaa fi halluu keelloo irraa tolfachuudhaan guyyoota lamaan dilbataa fi sanbataa hiriira bahanii alaabaas mukatti hidhatanii dhiichisaa oolu. Hiriira qofaas osoo hin taane dargaggoota kana gara qabsootti kaasuuf mari'achiisaa ture. Biyyi tun dargaggoota biraa hin qabdu. Kanaafuu nuti waan gargaarsa Rabbii malee homaa hin qabneef kaanee qabsaa'uu qabna jechuun hidhatanii hamma danda'ameen diina dura dhaabbachuuf murteeffatan. Jalqaba dargaggoota magaalaa Minoo keessa jiran 13 mari'achiisee kana keessaa nama 5 amansiisee itti milkaa'e. Marii isaatiinis akkana jetti. Nuti ilmaan biyyaa wayyaaneen miidhaa akka addatti nurra keessee jirti. Akka nuti Oromoo wajjin wal hin dhageenye nu godhaa jirti jee dubbachaa ture. Kana booda nuti nama 5 qofa waan taaneef mootummaa wayyaaniitti loluuf dandeettii fi meeshaa waraanaas akka barbaachisutti argachuu waan hin dandeenyeef waraana yookaan milishaa addaa ta'uudhaan qabsoof daandii tolfachuu qabna jedhanii murteeffatan. Haala kana galmaan ga'uufis waraana addaa ta'uudhaan waraana liyyuu poolisii Somaalee kan wayyaaneen leenjiftee lafa Oromoo saamaa jettee nutti ergite kana ofirraa ittisaa wayyaanee duras dhaabbannee haa falminu qooda Oromoo fi seenaa nu gaafattu haa baanu jechuudhaan dargaggoota mari'achiisaa ture. Waraanattis dabalamanii lola liyyuu poolisii Somaaleetii fi hawaasa gidduutti bara 2015 keessa gaggeeffame keessa guyyoota 45f turan. Lolli kunis bakki itti gaggeeffame Aanaa Qumbii Haroo Booranii bakka Qararrii jedhamutti lola keessatti dargaggoota 5 adda adda babaasan. Mahammad Guddaanis akkana jedhee hiriyoota isaatti dhaammate. Nuti kaayyoof manaa baane. Yoo injifanne baroodaati galla. Yoo wareegamnes seenaatu nu galmeessa. Kanaafuu namni nu keessaa carraa lubbuun bahu argate kaayyoo dhaammannee manaa baaneef akka galmaan ga'u jedhee dhaammatee addaan bahan. Namni 3 gara tokkoon, namni 2 gara tokkoon lola seenan. 3 gara tokkoon lolatti seenan keessaa jaalli tokko wareegamee bineensaanis nyaatame. Jaalli bineensaan nyaatame kun maqaan isaa Abdishuun Arab Alii jedhama. Hawaasni Oromoo kan gaafa sochirratti wareegaman nama 18 himuu ta'an kanneen keessaa Abdishuun dabalatee nama 4 bineensaan nyaadame. Dargaggoota 5 keessaayis namni 2 jechuun Mahammad Guddaa fi Abdishuun Arab lola kana irratti wareegaman. Seenaa Abdishuun Arab gara fuula duratti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kaayyoo isin wareegamtaniif hin dagannu. Galmaan ga'uu irraas duuba hin deebinu. Wareegamtoota keenyaan fuulli Rabbii isinitti haa tolu jennaan. Jannataan isin haa qaanisu jennaani. Qabsaawwan ni kufa,
qabsoon itti fufu. dagatu qorattoota seenaa keenyaanii seenaan isin hin dagatin jennaani kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhageeffattoota keenya sagantaan keenya kan arraa kana fakkaata wareegamtoota biraa torbee qabannee sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf turaan afeerraa keenya. Eegalee olii fi gaggubbii seenaaf danyoota haleelee. Jalan digan danti qabsoo nuusaalee dhuma kaanis lubbuu ifbaasuuf yaa'ee galaanattima kumaatam nyaachaa jira bineensi biyya ormaa.